Attam jirtu maatii Iyyoob har'a viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Viidiyoon haaraa kunis dogoggora qubee afaan Oromoo hambisuu fi gahee guddaa taphata jedheen isiniif dhiyeesseen jira. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Appii kanas karaa salphaa Play Store jala argachuu dandeenya. An daawunloodii godhadheen jira. Isinis daawunloodii godhattanii itti fayyadamuu dandeessu. Kan daawunloodii godhatee itti fayyadamaa jiru namoota miliyoona tokko ol ta'antu appii kana buufatee yookaan daawunlood godhatee itti fayyadamaa jira. Maqaan appii kanaas FYN GIS Itoophiyaa kan jedhamudha jechaadha. Afaanota Itoophiyaa keessa jiranii muraasa isaanii qabatee of keessatti qabatee jira jechaadha. Appii kanattis yeroo open goonu haala kanaan nu fida. Steepii jalqabaa irratti activate itti gaafa buunu FY GIS sanatti itti buuna kan ooftee jiru gara onitti jira. Akkasumas steepii lammaffaa irratti yeroo itti buunu keyboardii keenya gara FY GIS tti jira. Akkasumas afaan Oromoo kan jedhee jiru sana gara raayitiitti deebifnaa jechaadha. Sana booddee keessaa baana. Torbee akkuma waadaa isiniif galee kan jalqaba laale kaardii guuttata jechaadha. Kaardii screen irra jiru sana guuttata. Kan guuttattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Fakkeenyaaf yeroon barreessuu barbaadu tooraan hordofaa steepii sirreessinollee qabna jechaadha. Amma ammaatti yeroo itti buunu keyboardii keenya bifa isaa jijjiirree haala kanaan nu fida. Sana booddee osoo hin barreessin dura harka wanta barreessaa jirtu fakkaattu sanatti buna. Sana booddee daataa keenya banna yookaan immoo wifi keenya banna. Sana booddee itti aansuun giloobii sanatti bubbuunee gara afaan Oromoo irra kaa'anna. Sana booddee daawunloodingi language nuun jedha. Isa gara daqiiqaa tokko feenna jechaadha. Ergaa kana daawunloodii godhee xumuree booddee afaan Oromoo dogoggora tokko malee barreessuu dandeenya jechaadha. Amma fakkeenyaaf abdiin mana barumsaa deeme jedhee yoon barreessuu barbaade haala kanaan barreessa. Abdii kan jedhu haala kanaan filadha. Akkasumas mana barumsaa mana kan jedhu haala kanaan filadha. Barumsa kan jedhu immoo haala kanaan filadha jechaadha. Deeme kan jedhu immoo haala kanaan filadha jechaadha. Dogoggora qubee hambisuu fi kan afaan Oromoo akkasumas afaan biraallee dogoggora qubee hambisuu fi appii kun gahee guddaa qaba jechaadha. Appii kana itti fayyadamaan isin jira. Namooti baay'ee afaan Oromoo irratti dogoggora qubee yeroo baay'ee in argina jechaadha. Kan hambisuuf immoo appiin kun gahee guddaa qaba jechaadha. Viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhiyaadhe kan amma ammaatti daawwattanidha jechaadha. Amma viidiyoo biraan walitti deebinuutti nagaatti.